social media narra namni waan deemu oowwitu xaagode dabarsa wal dhageessaa jechuudha. Kana deemaa jiru amma yeroo ammaan tana. Kanaafuu jara keenya nuti amma wanni gochuu qabnu qabsoon erga Hacaaluu wareegame karaa bareedaa bifa bareedaa akka diasporaatiinis qabattee deemaa turte immoo waan takka baruu qabna beekadha. Ilmi namaa kun durirraa eegalee namni waa ganu numa jira, namni abbaan garaa numa jira, qabsaawaan numa jira, namni jabaan ni jira, namni laafaan ni jira, hundi numa jiraata jechuudha. Kanan dagatina. Sinigalee arrallee yeroo tana keessatti saba keenya kanaatu gingilfamaa jira jara keenya. Baaqaa fi callaa osoo 1991 bilisoomne arra waliin makamneetuma yaana. Waa hundi yeroodhaaf waan ta'uuf qabdi. Waa hundi yeroo eeggattee waan ta'uuf qabdi jechuudha. Arraan tana warri akka leencoo baatii warreen ummanni gurguddaa arraan tana silaa akka taayee dongoraa kunfaan warri silaa arra akka hidhaman osoo du'an silaa arra goota keenyattanii warri faarstan akka leencoo baatii akka namoota adda addaa warra qabsaawaa fakkaatan dilli kun silaa arraan tana qabsaawaadha jettaniiti wanni jettan jechuudha. Maaliif jennaan yeroon tun isinii gingilchaa jirti. Gaafa sabni tokko rakkoo keessa seene gaafa sabni tokko rakkoo keessa seene namni jabaan namni ijjannoo qabu namni kaayyoo qabu gizee hunda saba san hojii jiraata. Bakka fedhe haa jiraatu ardii fedhe haa jiraatu fedhu Ameerikaa jiraatu fedhu Kanadaa jiraatu fedhu biyya keessa haa jiraatu. Kaayyoo dhaabbateef san xiqqishoo irraa achiin daddaaqoo jechuudha. Takka ni du'a takka mana hidhaa seena takka waliin wanni taachuu. Kalammaffaa namni jiru bakka fedhe illee jiraate qabsoo bakka jiru gaggeessuu danda'a. Amma dubbii isinirraa gabaabsuudhaaf mootummaan arraan tan abbaa irreef godhuuf deemu akka Abiyyi kun diktaatara ta'uudhaaf galgalaa ganama wixxifataa jiru doolchee takka sumuunii kiishaan qabne ka qarshii jijjiiree qarshiidhaan ittiin milkaa'in ka waraana jijjiiruudhaan waa takka huccuu waraana jijjiiree ittiin milkooyne karaa adda addaatiin dalagaa jira. Immoo waan takkaa jira beeytanii cubbuun namni Oromootti cubbuu yaade Oromoon waan takka nuti ammaas waan takka nuti hin tahinii jira beekadha. Hin hadhooyne akka gaariitti hin hadhooyne hijaas hin qaban laala namni angoo jaalatu namni yeroo hunda angoof obboleessa jeesu ummata kaabaa kana qofa naftanyaa qofa. Nafxanyaan angoo jecha yoo obboleessa torba qabaate obboleeyyan torba maneedhaa kaayeti angoo isaa santiifata takka ajjeese jechuudha. Namni angoo akkana jaalatu mee laala warri ammaan tana irra angoo irra jiru kun hundi warra dhiiga naftanyaa qofa warri akkana angoo jaalatu. Kana maaliif isin jedhuu barbaade amma yeroo tana keessa isaan fakkeessuudhaaf teknooloojiidhaan karaa adda addaatiin ni jirra dhugaa jaan abbaan garaa yeroo tana maal ta'a namni ijjannoon qabne namni kana hin qabne gama san deema namni kaan ammallee sabaa wajji dhaabbata dhugaa wajji dhaabbata bakka lammiin isaa itti jeefamte saniif haqa saniif galgalaa ganama dubbataa jechuudha. So kanaafuu torbaan kana keessa waan ta'e waan Doonaald Tiraamp dubbate agartanii jirtan jara keenya kuni waan xiqqaa miti beekadha. Namni Ameerikaa wajji wallolee galma bahu hin jiru. Tana ajandaa lammaffaa waa'ee fayyisaa ogaan dubbachuun isinii dubbadha jechuudha sirriitti keessa isinii deema jechuudha. So kanaafuu jara keenya yeroon tun wal gingilchaa jirti. Oromoon gaafa dukkanaa san keessaahu akka sooressi jaarraa abbaa gadaafaa ka'anii qabsootan jalqaban akka waaqoo guutuufaa hundi isaanii manguddoon tun gaafa qabsoo jalqabdu dammaqiinsi Oromoo akka ammaa kana hin jiru beekadha. Arrammoo xiqqoo maal beeytanii rakkoon jiraachuu danda'a. Namoonni tokko tokko rakkoo wahii qabaachuu danda'an. Garuu haga feete rakkatullee namni kaayyoo qabu saba ifiin ganu hin gurguratu jechuudha. So kanaafuu akka hamtutti ilaalina waan deemaa jiru Abiyyuu teknooloojii kana waan mi'aa isii baree fi galgalaa ganama Facebook isarratti viidiyoo footoo waan adda addaa agarsiisaa immoo rakkoo agarsiisaa jiru. Maaliif beeytanii? Because bakka tana ni beeka ni sodaata. Tiwutarii ni sodaata. Facebook ni sodaata. Kana gizeen isin injoo booda maal gochuu qabna waan joorratti sanillee furmaata waan silaa lafarra godhamuu fi waan silaa qilleensarra godhamu san booda irraa dubbanna. Garuu hin tuffatina waan gootan keessatti qabsoo gootan keessatti qilleensarrattis qabsoo godhaa jirtan hin tuffatina qilleensa qabsoo lafarra gootanis hin tuffatina immoo amma abshaala ta'a wal gingilcha nama agartan hunda namanina akka abbaan Haacaaluu arraan tana jee gaafa siidaan isaa eebbifamu maal jee naman amanina nama jaaladha malee nama hin amanina iccitii hunda nama hundatti naaseena arra abaluun kun Oromoo jettee waan agartee hundatti naaseen arraan tana iccitii kana eenyu qabachuu danda'a eenyutu dhugaa waa gochuu danda'a kaja'u san sirriitti akka gaariitti namuu hubachuu qabna barachuu qabna immoo waan dubbannu keessatti wanniin an dubbadhu tun
ندرا بدمو ندرا تولتي ناف تولتي وان جتول لالو قم وان إجارنيس كنون فتشا نما ججبا نموت دوغان قوقما قبن نموت أتشي جن أن دوغان سنيمان نما دبشن خاك اللينسا نما دبشن خا انجارمين خا إيورا نما شان خجارمين سقبوتو فري بوسا وابوسو دندايچو دين اللي اتمدو دنده وهي اللي قولي وارابو دنده جتشو سو خنافو تنتين فتا فيديو اللي قباب سوداف چارجي ندرا دوما چاجرتي خبرا وانين جتشو بربادو واي أبو فايسا لليسات فايسا لليسا قمتشو هدو برد الديمني قربا خنا سجالنا هدو سجالة چاتوري سلي خبجة سيقابنا أورمو راف آتي سينا خيستي وان قدا دليدي جرت لليسا قمتشو فايسا لليسا قمتشو أورمو راف وان قدا دليدي جرت غلطة قبدا سينا متا خيتي بركم لما في كدا سديت ما كدا تربة خيسة غافار كول قبدسن أورمو راف وان قدا قوتي جرت فيار قد سوني سينان تيسي وجي تيسي إمو نموني سينا تولفتني بليسن لكو يسن قبل نموني سينا إفي تولفتني بليسن لكو يسن قبل سلا واي إساهنا دبچون فدو غرو وان ندرك إسي سيجر غافا هجالو وريغمو أسو إكران يوخان ريفكي هجالو أسو قامنسا فون هجالو لفجرو osoo haacaaluun hin awwaalamin osoo haacaaluun biyyeen seenini deemaati feerroo gurguradhaa ji osoo reefki haacaaluun awwaalamin mucaan kun gaafa san garaan na gubate dhugaan isiniim as bahee waa ja'uu hin ja'u jeetin us deemaati feerroo gurguradhaa je osoo waan fedhellee ta'e osoo wanni fedhelleen badde ilmi namaa reefka obboleessa fiitiif kabaja qabaachuu qaba osoo reefki isaa awwaalame boollan seenin deema feerroo gurguradhaa jee mucaan kun oromoo garaa madeessite gurbaa dhaggeeffadhu oromoo karaa hedduu irra sii deemte arrammoo harki kee akkamitti suuraa haacaaluu kiroopsi godhame arraan tana yeroo oromoon yuunivarsiitii amboo galateeffattu yuunivarsiitiin amboo siidaa haacaaluu eebbisiisee oromoon hundi hiriyaawonni isaa dhugaa haacaaluu gumaan keeni baajee yeroo gammadanii haacaaluudhaaf sagalee tahan kanatti ati akkamitti harki kee suuraa haacaaluu wajjin kaatan kakilaash qabattanii kaatan harkummaan keetu willistii yookaan qomaaxaa sittin ta'u gizee kurooppi gootu akkamumatti harki kee suuraa haacaaluu kurooppi biraasi godhee bishaan abbaay birasi obboleessa kiyya hanganumaa dandeeytiin kee hanganumaa beekomsi kee harki kee guyyaa arraan tana oromoon hundi waa'ee haacaaluu dubbattu waa'ee siidaa haacaaluu dubbattu artistoonni suuraa haacaaluu kaasanii waa'ee haacaaluu irraa dubbatan ni jirrasiif jirra jedhanii sagalee tokko waliin dhaabbachaa jiran ati immoo suuraa haacaaluu kirooppi gootee biraa kutteeti obboleessa kee hakilaash hojii qabattanii wajji nyaatanii dhuydan obboleessa kee ha wajji nyaatee dhuyde suuraa isaa biraa kirooppi yookaan biraa murtee bishaan abbayyaa bira keeysee maal jette gizee rabbiin harka keeysi jallisu qubeedhaan maal jette biyya goottotaa jaaramteete biyya goottotaa jaarame akka keeyti silaati biyya goottotaan jaaramte jechuu barbaatteeti biyya goottotaa jaaramteete biyya rabbi si haa gottotu dhugaa baanta biyya goottotaa osoo kaan asiin as gottotu kaan achi gottotuuti biitti sun jaaramte ati sila biyya goototaan jaaramteen jaatte biyya goottotaa jaaramteeti biyya kaan asiin gottotu akka afaan sanii gaa biyya kaanis achiin gottotu kaanis asiin gottotu harkisu jechuudha osoo gottotuuti biitti goottotaan jaaramteen niin lolaafii jette dhaggeeffadhu dhaamsan sii qabaa deera kiyya obboleessa kiyya dhaggeeffadhu ta duraan duraa nuti waan gooteef galatoomis hin jennee jirra amma garuu kabajaa firraa futee jirta ati kabajaa sirriitti firraa futee jirta ifti qeestee jirta ta duraan duraa kilaashiin lolaa jette deemte abbaay maal seete boo lolaa aduwwaa seete moo maal seete dhaggeeffadhu addunyaan saayibar waar waan jedhamee dhufe ammaanta na dhaggeeffadhu saayibar waar jechuun Doonaald Tiraampiin waan jedhe gaafa Ijipti ni gargaarra jedhe
That means American technology qabdi kana beekadha. Ati arraan tana xayyaara tokko haatee raadaarii xayyaaraan tana arraan tana dhufee yoo waan san dhufu taate raadaarii san American technology Egypt kannite takka ifiif as teessee guyyaa takkatti akka ati xayyaaran agarre asitti freeze gooti cyber wariidhaan sigala cyber war jechuun technology computeran as ta'aniiti softwareidhaan as ta'aniiti computer sila ati raadaarii itti control gootu qilleensa xayyaara dhufu itti control gootu raadaariin xayyaarri dhufu hasiimu as teessee control gooti Itoophiyaan san khadaamu tolchi kanniti Amerikaan isi haya akkan agarre san booda osoo ati agarre waan kun kanuma dirgimte agaruu dandeessa arraan tana isin kilaash qabatanii feetan Donald Trump mataa goggombisa feetan akka feetan godha yoo jirri kunni goona jee Egypt ni gargaarra jaan Amerika waan feete gooti kana jiisu miti waan biraa jiisu dandeessi yoo dhugaa dubbanne garuu kun lolli lola aduwaati miti beekadha kun akka lola aduwaa namu kilaash guuratee laagaraachin inzam taallan jettanii ifi shawwadinaa jira kay ጦርነትን akkasiin jiru amma አባቴ ጦርነቱ በሚግና በሳይበር ዋር ነው የሚሰራው ኦሶ አትረፍቱቲ ደለጋን ደለጋንቴ ዱሙ ደንዴስ ይዶ ነው who knows ቴክኖሎጂ ለ በራቱ በረ ቴክኖሎጂ ማለ በረ ኮንካን ቶኮ ቶኮ ክላሽ ቀበቴ ቢየትያፊን ቢትቱን ጎቱማን ጃራንቴ አከ ጎተቲን ዱአፍ ጄ ክላሽ ቀበቴ ሱራው በለሰፊ ብራህ ቆምቲቱ ni khoble oga clash qabate namni laga abayaf du no gajan no it's not like that bro it's not like that lolli akasi injiro amma hafe jira waan si gota dunya namma ta duran dura ati radari tayyara amma qilleensa kana irra deemu arguudhaaf GPS qabta astese GPS dan control goota jechu fakkeenya American GPS fede software fede astese dura freeze gooti oson deemne bakka san they will freeze up dura freeze godhan akkati nagar xayyaari dhufe waan godhu godha jechu ati feetu eebo furadhu dhaqi feetu clash furadhu dhaqi feetu girnoo furadhu dhaqi magaalaan adda bitatti adda galte jechu khanaafu jara keenya oromoon hangi gingilfamte hangi dhuga agarte hangi dhugatti amantu waan dandeessu godhe lola qilleensarra lola Twitteri lola Facebooki never gonkuma addamurina namoonni tokko tokko warreen hamilee wal cabsuu fi hamilee nama cabsuuf dhiisaanurra Facebooki fi Twitteri dhiisaati lafarra wanna godha warri jettan kun isin deemaati lola lafarratti warri lola feetan deema lolli amma technology fi lola qorqalbiiti fi lola lafaatti hejjira akka biyyatti yoo barbaanne akka lafatti san akkam gochuu qabna lolli Twitteri cimeetti fufuu qaba lolli Facebook cimeetti fufuu qaba cyber wariin kun cimeetti fufuu qaba immoo lola lafarraa maal gootan fight smart fight godha namu ammalal waan isaan eegalan dhengadda ijoollee lama aanaa daaroo labu machaara ijoollee lama dhaanii tokko biraa wareegamne mucaa hiriira boo mucaa xiqqaa kichuu san ajjeefne dhengadda naqamte ijoollee qeerroo miskiina afur bakka takkatti ijoolleen tun qeerroo dhajaanii nagee jaanii biitoo gadeebi'an hirrashanne bakka takkatti so amma oromoon kara self defense gutu deemu qabdi annamni yoo waboon gargaara jette you are with me naa taatee jirta gargaari itti amantee jiraannan uusii wabootee gargaari dhiira jechuun akkasi khaanis immoo yoo dandeesse qeerroo harka ulee xixiqqoo waa kaaya baatii takka guutuu isinitti iyyuutti hin jiru kara dandeessaniin waan xixiqqoo harka kaaya waan biraa godhuu dadhaban kittallee yoo isaan darartu